dhaggeeffadhu. Ana meeqa keessa siibsu ni yaadatta. Hamza kiyyaa, Hamzaa, Hamzishaa, Wayye. sin jaaladha baay'ee. Siin jaalladhaan illee kulliyee. Eenyu caalaa na jaalatta? Maal? Eenyu caalaa na jaalatta? Addunyaarraa dubartii keessaa eenyu jaalatta? Dubartii sii fuudhuu taatu keessaa eenyu jaalatta? Fuudhuu siif itti halaal keessa taate keessaa eenyu jaalatta? Tokkoffaratti. Maalatti erga isa kunoo sa'aatan yaa'anii fi absorraan jira. Dhiisi rakkoon qabu dhiisi. Aarchi deema argaan. Naa ibsitu malee fayyaa walitti ijaan Hamza. Wallaahi. Haadaf. Hamza deebisaa naa deebisi. Nan jaalattu jechuun bootaas biraan qabuun. Sumaan jaaladha bakka. Ana jaalatta. Asii isin dhungaddaa dhugaa rabbi. Hawaasa guuturras dhungadda dhugaa rabbi. Ofiyyaa firraa baase lubbuu. Wayyaa rabbii wayyaa sireerraa wayii jirraa duuba. Miira keessaa miira keessaa Ati maaliif akka miidiyaa irraa fakkeenya qabu feeta qoy? Isuma yoo dhiifte maal qabdi? bakka lakki ana hawaasni kiyya naa beeknaan bakka sin jaaladha jaalalti qaanyee qabdu dhugan sitti hima. Hawaasni guutuun haadha faateen quba si qaba. Lubbuun irra jirtu boru duuti. Kun hadaraa jaalalaati obboleessa kiyya si haa galtu. Kanaafuu hawaasni kiyya na beekaa waan sagan si jaaladhu akka na jaalattu yoo beekee du'e anaaf rakkoo miti. Humaatii miti na biratti yaala. Nama miiliyoona takka caalaa siitu natti mul'ata si galte. Namni jaalatan immoo siif qaaliidha. Duuba ati hunda biraan dhufne fagoo san jirta maaliif miidiyaa irra baasuu feeta? Miidiyaan humaatii miti. Dhugan sitti hima. Miidiyaa kanaa fi jireenya kana addunyaa kana kan caalu jaalala. Amantee jirtaa? Jaalala jechuun maal si himaa? Hoggana mataa ofii qabdi. Aangoo mataa ofii qabdi. Namni jaalalaan qabame tokko nama if dandee ofiin deemu osoo hin ta'in kan agartee humni addaa takka hoogganatee irra jiru jechuudha. Kanaafuu akkaseenis hidhamtuu jaalalaati siif. Naaf beeke akka arraboota. Akka addunyaan naa bartuun barbaada. Jechuun kan nama tokko fakkeenyaaf kan bira jiranii hawwanni tun har'a taatii boruu taatii beekan tokko miidiyaa irra baasanii ati waan fagoo san jirtuuf maaliif miidiyaa irra baasuu feete? Hamzaa waan takka beeke. Dhugaa jirtuun sitti hima Hamzaa. Har'a suudii hin jira. Haati baatee gaafa ol jaalattan. Eessarraa kaatee isa dhufte? Baatii meeqa gama keessatti? Ani hoo maaltu na dhorka? Anis bar dalagattuun ture keessatti dalagachaa hin jiras. Si galtee maallaqni hoo jiraate samii tana gubbaa miilaa tarkaanfachuu hin danda'a. Xayyaara horoo dhiise si galtee. Dhugaa jirtu tanaan siyyee. Gara onnee qulqulluu na jaalatte taanaan wanti takka addunyaarra wani wal dhorku hin jiru. Amani tana. Abshir bakka haa ta'u bakka eegayyatti. Ayyee taate Hamziyyee na laalimee jechee soggu takka. Nin gaafadha dhugaa keessaa. Wayii boosee nama booseen qaalii. Garaa na balleessee wallaa taata. Garuu maaliif akka miidiyaa irra baaste qofaan na dhibe garuu ani akkuma duraanii yoo dhiiftee achuma taa'uu maal rakkoo.
Amma waan kana wantiin Hamzaa haganarraa fayyada dhagee. dubbadheef dheengadda dhafaateeti hojii liibiirra seenaniiti waan kanarra wal mormaa turanii Hamzaadhaan kakadhuu Hamzaa buloo godhii maalii jedhanii miidiyaarra wal cinqaa oolan jedhaniitiin hanganaa hojii dubbadhe malee an akka miidiyaarratti hagana miidiyaarra baastu hin feene. Dhugaadha. Tajaajila akkamiin ta'a Kanaaf rakkadhe dhugaa feetaame rakkadhe dhugaa feetamu akka Hamziyyee an rakkadhe kalaas sin jaaladha sirraafuu hin danda'u. Yeroo baay'ee Hamzaa kiyyattee haati faatii as gubbabbaatee dhugaa dubbachuudhaaf. Sigaltee hangii san keessatti immoo hedduun miidhamaa jira. Sigaltee isiin achitti argamti keessattuu an sirraa fagoon jira. Zaata namaatu na dhagahama wantoota hin taane sammuu xiyyeetti dhufaa jechuudha. Sigaltee kanaafuu uummanni honaa beekne rakkoo hin qabu. Sigaltee ni haa walirraa hin qabdan wal jaalatan dabarte assalaama. Namayyuu wal jaalatee wal dhiisamu waan natti beekuu qabdu. Waan akkasiif kanumaaf akka hawaasa dhagoo sababa geemii godhadhee uummanni akka dhagoo barbaadeeti. Dhugaan jirtanuma dhugaan kana caalaa waan dhufu hin jiru. Jaalalti immoo isaan taatu. haa ta'u rakkoo hin qabu. Manta bu'uura dheeraa kana baafattaan za'a. Siin fudhatan Laa isiidha. Laa ani haadha faaxeetiin miidiyaarra waliin bu'anii laa yookaan osoo hin ta'in haadha faaxeetiin miidiyaarra waliin bu'anii miidiyaarra dheengadda wal lolaa turanii waan akkanaatiin dhagaa ture. Amma Hasan Dabre anuu gisee takka dhufee siyyalatti komantii godheetiin kutee waan qoosaa gootaniin see isaanis walitti dhufanii walitti dawwalanii wal arrabsanii maalii waan juumuun dhagee. laa gisanillee isin akka geemii gootee nafa hajjiste an qaxxaameef dabre keessanillee dhuftee na raftee hamza dhugaan sitti hima ani miseenjera kiyya si beeka aslillee ni beeka walii qabna ijoolleen abduusellee walii qabna garuu suma shakka maaliif silkii ante keessa waan bol bira jirtaniif si kalaaquu danda'u dhugaan sitti hima hamza anta sanii irraan dalagu si galtee ati onneen natteef anaaf banaa taate taanaan wallahi rakkoo takka irraa qabu hamza ishee onnee tantee dhuunfachuu qofarraa naa jedha ati onnee tantee naa kannete qalbii tantee anatti as deebisi taanaan anaa dhafaate humaa natti hin fakkaatu si galtee osoo fuutee humaa natti hin fakkaatu maaliif wanni si jaaladhuuf ba'aa sirraa dhuftu guutuun hin danda'a si galtee maaliif dirqama jaalala keetii jecha lobsa wanni si jaaladhuuf wareegama dhufuun ta'an hin kafala hamza dhugaa kiyya naamani haa ta'u maqaa rakkoon qabu gaa'eetti deebitanii wal arrabsinaan beektee rakkoodha. laan narrabsoo isin dubbattee jechoota khayriitiin deebisaaf maaliif alhamdulillah anna beeytagaa ilmillee hagan qabu xiqqaatus guddatus nama gartee aliif jee tokkorraa kanaafuu nin fahama isin yoo miira keessallee galteellee hagan daddoo keessa baasuuf ni yaala garuu micoon tun ammaaf rammee jaalatti adda fixattan fakkeessu jirti diraama jirti isin si galtee ani immoo naaf diraamatti hin jiru dhugan si hima hamza fahame. Maaf rakkata akkanatti maaf cinqabdu akkana jedhamu jiru maaf rakkata hamza hamziin Laafa jechuun maqaa kiyyaa namni waliin bu'uu kanaan naa ta'uu dhabe. Anis ol baafta jee yaadne. subhaanallah Garuu ati maaliif akka kanni maaliif ni iyyette kana hunda godhuu kana fakkeenyaaf. hamza sin jaaladha khalaas sin jaaladha naamani sin jaaladha onnee qulqulluun sii qaba hamza si dhabee jiraachuu hin danda'u hamza ani dhugaa rabbi hedduun jaaladhee nama akka keetiin agarra bakka si jaaladhe qaanyiidha ani immoo haraam walitti Laa galeedha si qaanyii jecha miti. haraamiif si afeeramu jiru si jaaladha abbaa mana kiyyaa naaf ta'e duraanis jaalala na gaafate si dura yeroo duraatiif na dhaleesse wamma dhiirarraa fakkaattu kun dubbii dhiiraati garuu ammaaf maaliif haadha faatee dho'isu hoo maaliif yaadde maaliif noo
واخي همزة والله أفورك أنا بافتن همزة ورب الكعبة همزة أفورك أنا بافتن همزة bakka haa ta'u dhiisi rakkoon qabu. jechuun isirraa osoo muratiin na jaalatte jechuudhaati. Laa jechuun ani Mhm. sababuma kiyya waliin bu'uu keessan kanaaf bakka anatti dhaga'amu jira malee waan biraatiin. Hamza ani hunaayyoo taates dhugan sitti makaa yeroon dhufes haadha faateetii ol dhaggeeffadhu na amani naafi haati faatee wal qixa wal dhoorkanna malee isiin sinan kuffuftu yaadiin anis kuffisuun mala yaadiin tasanii abbaan irraa ani beeku tokkoffaa nati beeku qabdu anis dhalaa isiinis dhalaa si galtee wal fahamne kana jambi godhi ati garuu onneen tattee kara jaalattu ni beekti si jaaladhaa jechuu jirtas gubbattillee keessaanillee sin jaaladha jechaa jirtu obboleessa kiyya. Kanaafuu immoo jaalalti qaanyiin qabdu nama jaalatteef wareegama kafaluun rakkoo takka hin qabu. Bas isiin isaan koo isiin fixattee jirti kun jaalatamtee jirti buuti irraa mulqamte jaalalaa isii shooma jaalalaa isii shaara kan dhugaan siima. Ani immoo abbaa mana kiyyaa akka taatuun barbaada malee akkanumatti irree lafaa ka'ee jaalalaa maarree laa abbaa mana kiyyaas godhadhee kabajaa wajji jiraachuu. Si galtee tunaarii waan si aarsuun qabdu waan afura deemaa si baafachiisan qabdu. Jechuun kaanii yeroo jalqabaatiif namni maqaa sababa ana godhatee namni lama waliin bu'ee kanumaan baqaadha. Ani amma kana caalaa kakee isaa waliin buutanii maali jettanii maali samtuun baqaanii jiran. Maal waliin buuna? Maal kun waan haarawaa? Osoo jaalalaa ta'uu baannee waliin buuna. Ollaa yoo taane waliin buuna. Si galtee? Namni bakka hedduu waliin bu'uu danda'a. Jaalalaaf ammoo du'anumaatii miti, anna birattu maatii miti. Tarii wanni jaalala beekuuf ta'uu danda'a. Hin beekne gaa. Atillee wallaalaadha jechuus hin jechuu fayyamti dhiifama naa godhe. Garuu ani bara kana dhibu ani atuu fagoo san jirtaa maaltu miidiyaa irra baasuu fideedha yookaan jechuun wanaa ibsuu dandeessa waan kana. Miidiyaa sama adeero hamziyyee kiyyaa tokkichaa kiyya sin jaaladha. Miidiyaa sama ban godhatiin. Yaa baabaa kiyya. Dhugaan sitti hima. Jaalalti gaafa gartee sitti waan dho'isu taatu miti dirqama ta'uu beeka. Jaalala osoo maqaa moggaasiif naan jaalli dirqama moggaasaaf. Si galtee? Maaliif na dho'isuu yaaddati qooyi? Laa si Maaltu si dho'isuu aarsa osoo hin kana ta'in keessatti maal faatu? laa si dho'isuu osoo hin ta'in wanti takka yeroo qabdii miree. Yeroo gizeettu maal Bara jechuudha? jechuun akkuma daa'imni gara baadhatamu ji'a isaa guuteetuma dhalata wanni takka hundi yeroo qabdii sanillee waa jirjira kanatti osoo hin ta'in wanni takka ni jiraa miti. Maashaallah. Jaalalaaf waliin dhufaa jechuudha. Akkami waliin dhufante? Jaalalatti jaalala ulfinni ulfa. Laa jaalalaaf waliin qabsiisin kun fakkeenya gaarii miti. Ati amma fakkeenya dalaagannoo jirtu uummata Oromoo fixuudhaaf gartee qurxummii fixuudhaaf galaana goggoisuu waan joosan walitti hin deemu sun. Walitti hin deemu. Jaalalti jaalala. Hiikaa biraan qabu. Isin eessumaan walitti bu'uu dandeenya. Bakka feene walitti haabuun hamza. Bakka feene walitti haabuun haruma feeteenu taanaan haa yeroo rabbi jibaati shan boodanii dhufan dhugan siimaa. Naaf haati faate yoo haati faate ani baraadha faate wal dhiistanii keessa jaaladha ni beekta. Dantaa isiitiif alaa keefi isiiti dhufteen arrabsite malee haati faate keessanaan dhugan siima si dhiistee jirti. Wal dhiistan rammii jaalachuu jirtu obboleessa kiyya. Haati faatee waan akkasiin gootu haati faatee nama meeqaatu arrabsaa ture dheeyxee takkaa nama arrabsine akkamitti arraa isiin si dhufuu dandeessi. Anaa nama arrabsa akka agartee miidiyaa irratti agarsiin akkuma rabbiin. Hin agarre kee isaaniin baana malee kee isaaniin baana. Kee isaanii maaltu walitti isin fide? Isiin na dhufe. Isin si dhufe. Wal qaxara isiin na dhufe. Isiin na dhuftu jalaa hin kaasee wajji haasofnee duraanis walii qabnaa. Walitti qabnan jaamti walitti hin qabnu isiidha agarra jalaa qabe.
Jalak. Jalak beek jana mashina tasbil bilte na barreste tutte. Digalte. Isi sit dhufeemi? Isin na dhufe gaafadhu. Maaliif an sobaan jireenya kiyya gartee sobarra ijaaruun barbaadu wansi Hamza. Okay. Namni itti dhaqa wajjin na dhufu baatte. Ani waan qabatama qabuuniin deema. An namni waliif bu'uu kanaas hin jaalladhu. Ayyee. Gaafadhu bilbili. Yoo na amanuu baatte. Antas waan kiji gumsa jarri sana si galchuu hin danda'amsa. Maaliif har'a si jaaladhe wal jaalanne jechuudha. Fatillee dirqamtee na jaalatte illee si jaalatte. Fifiidee maal jennaan. Kijiba irratti jireenya kiyya ijaaree laa. Jireenya kiyya booreessuun barbaadu bileessa kiyya. Jaalala dhugarra jaalachuun barbaada. Gaafadhu bilbili. Reefun tanallee zaachaa na goote kuttee jechuudha. Egaa eegaanii hin ilaalan. Laa isaa na gaafata obboleen qaalii isaa na gaafata naanti. Akkuma nama kana wal jaalachaa turre malee an dirqama isan gaafannu inni kana. Akkuma ilmi dhiiraa nama gaafatu na gaafate jaalata. Malee seeraan safuu Oromoo cabsee hin gaafanne. Bilbilee gaafadhu. Ajaa'ibumaan na qabate har'a. Hamza. Hamza. Hamzi. Rammee jaalachuu jirtu moo jaalataati faatee jaalachuu jirti. Dhuftee jaalala na gaafachuu jirtu moo na gaafanne na gaafatte wajjin amma baatee beeka finne dhugaa rabbi hawaasatti beekan. Amma isaan piraankii akka gartee dhuguma kiyya Hamza akka piraankii dalayne qamaalee wajjin wallahi piraankii dalayne akkas fa'aa itti fakkaachuun mala hawaasa kana dhugoon sitti hima Hamza. Si galtee nuti nama miidiyaati anis haati faateetis namni akka xiqqaa tokko nu beeku guddallee yoo ta'u baate immoo wanni hawaasa dura gabbaate hawaasa dura dhumti. Baatii lama erga wal jaalachuu jiru. Hawaasa irratti Haati faatee na biroo jaalachuu jirti. La kalaas yoo isirraa hin muranne ansi dhiisuun hin danda'a garuu alaa kulli ala. Beekaa mataan na dhukkubee ani irraa hin baay'ee. Yalla keessaa naa bilbile. Garuu immoo ajaa'iba waan sitti ta'u haati faatee arraboo danatti hin deebiin. Naaf si wal jaalachuu jira. Arraboo danatti deebitaa yana sagalee isii guutuu waraabee irra gabbaasa miidiyaatti uummata miidiyaatti hin gallakkisa. Dhugaa fi Hamza. Kijin taphaa tapha. Sagalee isiin arrabsite guutuu waraabeetiin harkaa qaba miidiyaatti karaa miidiyaatti hin gabbaasa. Narraa dhorki. Isinii wal jaalate isinii na dura ol beeka an akka nama tokkotti nas gubbatti isin beeku ture naafetillee jaalatti walitti nu fiddee jirti. Akkasuma akkasii miti. Maaliif ani intala Oromooti kabajaan qabaa fi nin jaaladhallee haadha faate tana. Dirqama isin wal lola jee jibbuu hin danda'u si galte. Dhugumatti nin jaaladha. Namni nan jaaladha guutuun kanaaf biroo jaalachuu jirtu namni nan jaalachuu jiru guutuun
namni biroon jaalatin jechuun kun qooda walii kaa'uu dhabuudha si galtee. Kanaafuu Hamzaayyee narraa dhorki obboleessa kiyya. Na jaalatti taanaan akka uummanni beekutti na jaaladhu Hamza. Hamzaaji. Sobaa achi qaqqabaa hin fedhu khalaas. Naaf gaabaqa. Fakkeessuun barbaadu. Diraamaa dalaguun barbaadu. Jireenya kiyya keessatti. Fakkeessee jiraachuun barbaadu ani. Kanaafuu isinillee isa wajjin jirtu silaas hojii jiraatte anaa badii qaba. Amma rammee hojii jirti narraa dhorki yoo dandeesse. Yoo dandeesse rammatti himadhu narraa dhorkuu dandeessa narraa dhorki. Hoggaataan firaa dhorkuu hin danda'a. Dhalaa akka xiyyaati. Kanaafuu mataan na dhukkuba ergate rafii keessaan naa bilbilee xiqqoo jaarsu ni rafta. Dhalaa akka xiyyaati. Maqaan irraa hin bahu deemaa. Ciao. Ciao.